banda ka keessatti inni na dhufee jechuudha haniya akkana anaaf echigaa ilmoo qabna carraa biyya meeqaa tara meeqa mokkorree dhabne yoo kanaadaa san kan namni nuuf godhu ta'eewu yoo muti maallaqa cinaa hin qabaanne namni nu cinaa dhaabbatu hin jiru saniifuu anaaf eti maallaqa hin qabnu har'a namni kophaa teetitti ispoonsara kana siif laallaa naan ja'anii ispoonsara kanaan godhadha akkam jetta haadha mana kiyyaa naan jee na gaafateen inni akka nama takkaa takkatti okay akkamis sii godhan akkana micaa tokkotu akkana haama dura rammeef naqe tokko jira isaatu akkana dooraa lakkuma shayyoo qabaatte ergadhu naan jee ispoonsara kanaan godhadha akkam jettaa saniifuu hin booyina akkaawuntiin nu guramaan booyina tokkon booyina booyicha dhiisaa koppiliinkii godha bas isiin dhaabbatu feetanii koppiliinkii bicha godha bakka kanatti adeemsatti ati nadhiisi waraana saniifuu akkam jettaa naan jee dubbachuun qabu ilaali warri gootan itti fufadhu akkam jettaa wanta kana wajji si anis godhadhee geema qabadheetiin jira yoo rabbi nasiiba na tolchee waan kana arkadde ati hani qoyme warri kana gooti sala midi na godaasi saleete usku afaanin ona maali afaan irraa qabadhu intalti himattu busha maa afaan dubbatta waan himatta waa himattu maa mataa na girgireesee fi foon mashaayii itti fufadhu intalo akkasi akkanaati yaani namaatu akkana siifin godha si cinaan dhaabbadda naan jehe anuu si yaadeeti yuenni si geessee ati waraqaa hin qabne gajaartiitii jejee waraqaa tiyyarra si deebisee waraqaa tana si harka kaaye arra waan kana yoon an achi behees ilmootiyya naa qabda boruun saniif godha saniifu waan kana akka nama takkatti akkam jetta anuu waraqaa tiyyarra si guute gaa'e atis yoo waan kana yaani anaafati jidduu waan jaalalli jiru yoo kanaa gootu ta'e yoon achi deemellee osoo achi hin deemne asii yoon waa xiqqoo geema kanarraa arkadde warra keenyallee taatutti iddaasisee isanis kophaa isaniif hin naqa saniifuu bikka nikaa kana nu barbaachisa namatti isin nimini waan nikaa kana naafixii naan jee okay eega akkas ta'e rakkoon qabu faamii atummaan harkannaan humaa rakkoon qabu nuti suuta deemna hayyee jeetiin kaanee nageeyumaan osuma wajji jirru jechuudha. Bikani khasan dheyne adda baan hogumna qatte sponsor amma kuno turban kana keessa bikani khagize dheyne ga baati jaaduru adda bahu akka baati jaaduru anaafete adda baane haa godhanii nanje akkasumallee sponsor amma haa farfata naqachuun danda'u nanje hayyee jee anarra waa oggaa kana siin jehu kana laala sirra dhaggeeffadhu oggaa kana siin jehu kana yaani gaa haadha manaatii fi akkuma haadha manaatii fi akkuma abbaa manaa tokkotti si yaadeeti jireenya keenya kanaa nurraa jijjiira akkana haa godhannu hiisite nuti ammaatee jiraamatu faamilii sadii namni nu gargaaru hin jiru yaani anis firan qabu atis hin qabdu waan ta'eef yoon hin deemee haala kana kiyya mijjeeffadhee keessanis akkasii suutaan isanii mijjeessaa naan jee. Ayyee. Okay ayyee rakkoon qabu jeetiin ankee bika san dhaqee fi fixee galeen. Gizeen galee guyyaa 3-4 isniina fixannee kamisa inni an sin barbaadu an hireetiyyaa maarree jechuu fadhaan biyya kana keessaa hin ba'uu fadha minaamin naan jee. Rami malkaa eega waraqaa san akkas gootanii akkasii sosobee nagaan kabajaadha waraqaa san akkas gootanii gabbaatanii gaffixxanii booda si garagale san boodaan dhufee jechuun malaan guduraa na garagalee mana akka nama baatii jaadurotti adda beetti mallattee isin naan jeechuma eegumachi dhaynee yaada san naan jeesii galee yaani akkasumallee ispoonsarrii amma naaf hin naqamu jee hanqa san adda turrutti ispoonsarri kun dafee naaf hin deemuu naan jee okay ayyee rakkoon qabuun jeen amma fixannee eegachii baane booda mashaakila xiqqoo eegale beete gizee eegaleen faamii maal jechuu minaamin jeheeni saayiba isaa rammee hojii deddeema rammee itti fidee rammeen yaani ati beekuu qabdaa fi ati nama jabaadhaa saniifuu akkanan ta'ii maarree kai bodhalaan karatanii jeetuma fuudhee kutee achumaa mana rammee galee hay maali jeegzeen ti dhaqee gaafadhu uummata addaatu uummata siinii kajoo qof arrumana hiikee intala baruu ni kaa godhati bas sapiraayisumaan ta'e wan torbaanuma kana keessa waraqaa nikaatis fixee fi lolli san nu jidduun jiru kan dura. Nikaa kana sirraa buuseetuma yoo inni itti si geessee malaan gartee maqaa nikaa sirraa buusee asittis gaddeebi'ee dhugaa sii godhee intalas nikaa godhate. Intala sana akkamii wajjin dira duraan haala akkamiin ulata akkamii waliin deemaa turan intala sana.
na dubbisiisee soomana keessaa huccuu bitee fi ergeef akka firummatti na gargaarti minaamin naan jee haya jee huccuu wajji deemee jechuudha atabaa an bitee fi soomana keessallee ergamuu diddee fi maalittiin shakkanii beektaa obboleettii as keessaa qabdi isiin san. Obboleettii haadha obboleettii saniitu as dhufe isiin an akka obboleeyyan ta'an hin beeku sii galee haadha saadittiin huccuu tana kannaa fi naan jee micootan. Garuu akka isaan obboleeyyan ta'an naaf hin himne inni. Hayyee injeen kee wajji atabaa olee huccuu san bitee ergineef. Intaluma silaa amma silaa jaarsa irraa bitti kanaa'u. Intaluma amma jaarsa irraa bitti kanaa'u akka fira kayya jee wal barsiisee huccuu binnee erginaa fi maallaqaas ni ergiti akka firatti hin san cinaa dhaabbaddeettee an akkasittiin beeka malee gaa intala tanaa'u yaani hin beekun jechuudha akkuma firatti isa gargaartii huccuus biti ergiif naan jee soomana bitee ergeef nagahee waa wajji jirra kana hunda. Okay, arra inni sii fuudhuusaa akkamiin beekte maaliin mirkaneeffatte sii fuudhuusaa? Isaatu gallakkisee uummata nama afeerrachuu jira. Sanumarratti naannoo isa akkas ta'uu beeku. Gadhiiseetu afeerratee sakkiitti kottaa jechaanii jira. Kottaa jechaa jira anaaf inni egaa waliin guyyaa 12 maali ni un turre bara. Okay. Kana keessatti inni reefu guyyaa yoo baatii afuriin ala jiraan anje dhageessee jirta gisee reefutti ta'uul. Dhugumaan baatii afuran sana ala jiraan. Laasan kijiba saati baatii afur yoo jee kunoo nama soommanaas dhufee mana keenya nyaata jiru. Inni yaani saayiba heddummataa yaani nama hedduun gaalataa nama hedduun nu bira dhufa. Takkaamee namni iidallee nama rammeen faanis nu biratti hafxiranii. Anaaf inni iida kana kaawwallollee yaani akkasitti adda ba'an jechuudha. Mee namnummaan takka ga'a mana keenya nama hedduun dhufaa mee warri kaayiroo keessa jiraanii abifaamii walii aaranii adda ba'anii jaanii ol bahanii haa dubbatan. Micaa tokko biyyarraa fide micaa san bira dhaqee gista takka laayivii sasseenaa mana keenya waayifii xiqqoo nurraa murame hani amana san deemeetiin laayivii yaani biddeena nu bilcheessaa naan jee eega waayifii nurraa murame neetaan seenuu dadhabe naan jee micaan kun nurra bu'ee nutiitu osoo micaan san biyyaa hundufi mana kireesseef sii galee isa bira deema akka nama takkaatti micaa sanii wajjin saayiba wajji dhufan ni nyaatan achumaan wajji nyaatanii wajji jiraanna mana micaa saniitis ni dhaqa malee bista takka achi dhaqee wanta seena malee mee iida soomanaatu nama wajji dabarsinee jira. Attakka anaaf inni adda baanee hin beeknu kunoo torbaan takka darsa guuratee mana rammee galee. Sanuu nama hundatti himadheetiin akka nama takkaatti obboleeyyan kiyya akkana hatta inni takkaa faamii meeshaa naa bitee hin beeku. Osoo namni laayina kanarra dalagu takkaa kiraa manaan irraa kafalee hin beeku. Annama baatii sadii walitti dhaabee dalagatee agartee osoo namni tikiifa hin qabne tikiifa kun 25 bitee fi mana keessatti isaa gaxxame. Takkaamee meeshaa takka bitee faa jiru. Meeshaa akkanattiin dalagadhee bitee meeshaa san hundaa hunda jalaa gurguratee ilmoo narraa fudhatee qullaa ala nagabbaase faame mana arabaaf dhiisee ifiif kursii takkitti qabu rammeerra galfatee akkaan haadha garaa beetti qullaa ala nagaddarbee. Qullaa ala si gaddarbe jechuudha. Manguddoo biyya kanaa yaamee itti himadhee manguddoon biyya kanaa nama maallaqaan dalagu hatta sheekni sheekaatu maal naan jee isa rabbiin gaafataa netu stee bultii ta'e keessa maan teenyee jee an osoo nama akkana maallaqa nyaatu argu an bultii keessa akkamitti hin ta'an. Hin boo'inaa koppiliinki godhaa uummatoo. Akkasii jechuun nama afaan deema dibatee jechuun waan kana aan yaadee fi yoo ati biyya kana keessaa baate nu baasta jeeni waan kana fixee fidu torbaanuma takka arruma fixee fi borumti inni waan san dalage jechuudha. Osoo nan quban qabne namni alaatillee namni kaayiroo kana keessa haniyaa fi faamii wal lolanii torbaan tokkichaa mana rammee galee kana malee mana biraa galaa mee haanaa fidanii namni hedduun mana keenya dhufee haftiraa yaani warri kaayiroo ni jira haa dubbatanii mee. Micoota nagaa guyyaa takka isii fi faamii waliin muufataa dhageenyee faamii fi haniyaa walii araarsinaa manguddoo kijibdoo inni maallaqaan deddeemuun takka malee faamii fi haniyaa takka jidduu teenyee walii araarsinee abbaan fedhamee ol ba'ee haa jiru. Okay. Hayyee ammallee mana darsanarraa keessaa gurrattee baatii afur ala qullaan hariitee je baatii afur mana keessa hin jiruu je meeshaan takka mana keessa hin jirtuu je wanti tun dhugaadha meeshaa wani guurteeti meeshaa isa jaisi ni gurguratte je meeshaallee inni meeshaa isaa na jalaa guuree gurgurate meeshaa inni siminuu takkaan naan binneen hatta ilmooti yanarraa furate ilmooti yan kunoo inuma ijattuu ijaan agartuu ilmoo bikka wantaa dhaqii naafarra mijeeti nama nabbitee asiidiin sin dhaqan aan jeeti yoo ilmoo tana naafarramuu baattee as keessa akkana boontee jiraatte anaafeetiitu jiruu takka asii jiraata takka anaa jiraatan aan jaa inni mataan isaa. Takka ammoo manguddoon nabbitee manguddoon deemi wajji dhaqee firraa farra miyeetiin aan jaa yoo lubbuu ta'e baasuu feete.
Imbaasii dhaqi farramii fi ilmoon anjaa. Hayya. Amma dhageeffadhaa gaa uummata dhageessanii jirtanii himattee jirti miciyyoon hanga dandeessu hanga qabdu himattee jirti warri boochan dhiisaa kooppilinki godhaa warri boochan kun keessaa tara kudhan kooppilinki godhaadha.